har'a sanbira darbee obsee of danda'ee Itoophiyaa deeme birrii tokko son qabaatiin madaamin sa'aatii isin bira dhaabate kanatti ba'an boonnan anaa tikkeetti si mura habiibti na himanaan jette anaa si deebisa dhahittee jallaaluu ni dandeetta nan jette een hin danda'an jee yoo na ajjeesanis na ajjeesani mukuma san keessa deeman jee natummaan na fakkadi malee garuu birrii hin qabu barin jee birrii ji'a tokko an dalaga irratti ji'a tokko na saanaa kennite galee Itoophiyaa abbalee wanki galee gana Jamiilaa namni hin beekne jirtanii bara itti dawalee jamuun jedheen nama na fuudhus hin qabu jeen ijoolleetii mana kireessa jarri facaatee jirti nama na fuudhus hin qabu jamuu na takabbaluu dandeettan jeen homa jette naan jette Jamiilaan nama baay'ee takabbalaaran jechuu homa jette naan jette kutannoo kiyyaan bu'een obboleettiin teessan osoo gar tokko nan dhibin gadi bu'ee bakka dheengadda shayitii jette ajjeesan san osoo akkana dhaabbatanii akkanni uummanni dhaabbatu wallaahi wabillahi bira taree dhaqee mucaa kiyya bira isinii maxxansa viidiyoo barbaadan jala seenaa laalladha nama 4 moo 5 wajji waraana isaanii wajjin ka'ee dhufe foto bira dhaqe namichi maan naan jee ati fireendii isaati malee haadha isaati miti siistamaaf dhufte naan jee yoo kana mucaa kiyya xiyyiitii harkaa baara ka'eedha jedhanii ummaa biyya jee hundi natti fiigu hundi waraana isaanii lafa kaa'ate na dubbisiisan jechuun isinii gale dura shakkiidha jechuun mucaan nan agarre dhufuu kiyyatti yaanne mulumaan eeyne jechuun እናቴ hilmina ወይስ እናቴ መታነ jedhe mucaa kiyya waraana keessa natti fiige hunati hilmina እናቴ መታነ ግን ሁነት ነው እንደ kana quba qabdanii haroba yaala raama aramaa jirtan kana hunda quba qabdanii ana obboleettiin teessa madaa kana waadhee mana madaa mitaa isinii gale gaafa kana haa galatoomani daa'ima kiyyaa wal argee footoo wajji ka'ee gaafa kan illee adaamatti naayyuu bilbilanii itti deebi'ee daa'ima kiyya sallaale dubbise gaafa daa'imni kiyya kana caalaa waa rakkate waan godhuuf hin qabu waan jedha amma Dubaayitti deebi'e ji'a tokko gaheeraa dhufe garuu saalattiin kiyyan argine edeetti bulee jechuudha nama sagalee mucaa kanaa ta'ee naa maxxansu dhabe akkuma ree Mubaarak jedhee ilmoon teessan karara deemtee kadhatti jedhu Mubaarak dhugaa jedhe takka soban jene dubbii dhugaati isinii gale har'a yookiin daa'imni kiyya barandaa jiran beeku yookiin harka namaa jiran beeku yookiin du'ee jiran beeku isinii galami kanaafi kiyya haasaameen dhumu wanni godhuu qabdanii Mubaarak humna qabdaa dhageettii namaa qabdaa rabbi dandeettii sii kenne irraan si haa dabalu akka haadhummaatti akka obboleettii hangafaa takkatti si eebbisa nuti ammaan booda wal taane buna irratti buufanne aalima nama 3-4 dhufanii akka wanti 3-4 nu banan dirijjitii guddaa isaan waa ijaaranii nuti mana addatti mataan bitan nu barbaannu dirijjitii wayii yoo nu banan achi keessatti walitti hara baafanna adunyaan nuti yoo hafe walitti andeen gadda dookun jiraate badatti hafa nama na fuudhuun dhabaa isinii gale tokko bariisin tokko obboleettii qabdan tokko obboleessa qabdan tokko okii haadha akka waa qabdan hanumaan qabu bar waan gara isin nyaatu ilaalame kaaniin qabadhee guddifadheen qabu bakka facaate gargar facaate bakka kaanammaan booda maan naa gooti facaate itti bakka hunduu isinii gale kanaafu madaa kanan baadhee taa'aa jira keessi kiyya na dhukkubaa jira boleewwan tiyya birrii takka isinirra hin gaafadhu wanni isin gaafadhoo jiraate du'aayii qofa naa kadha osoo hin du'in osoo akka onneen tun keessi kiyya kun akka nama daa'ee dadhabe kanaan akka hin duune ijoollee tiyya akka wal argu qofa du'aayii naa kadha addunyaan kalillee ijoollee tiyya rakkoo marratti hin guddisi ammoo hadheen ture rakkoo san namaaf duuba dhabuun mo'achuu dadhabe malee ammas ni mo'adhoo fayyaa qaba bicha wannan kadhadhu du'aayii qofa ati osoo taate ilmoota yaa gana dhabdee hafuura ganama galgala warri dawwaltan ganama galgala haadhatti abbatti dhiifattan xiqqoos taata hafuura dhageettan kama dheengadda dhaqee laale san warra hafuura dhabeera kun hojii tokko hoyiif deeme salxanyaa deeme maali jedhan hin jiru hafuurri isaa isinii gale kanaafi du'aa inaa godha BBC waan tokko irratti marrajaa gashadheera ilmoo kosa isa amma inni waraansa jiru suni waraansa jira jetteetudha aadi waraansa akka jirutti of amante isa bade sanoo isa dhabame sanoo
Isatinna sana. Isa dhabame dhiiseera munaati ya sabbareera Oromoo itti iyyaan ture sagalee naataa viidiyoo naammatansaa bakka geettanitti sagalee narraataa dubbadha niin dadhabe bakka keessi koona dadhabe bakka munaa niin dadhabe dhugaa rabbii niin dadhabe bakka dubbachuma mee viidiyoo kiyya kana haga dhumaa dhaqaa dhageeffadhaame rabbumaa jedhame. Ijoolleen keessan akka jedhetti jiran quba qabaadhaa ollaa gaafadhaa siniin hin jennaan. Warabbal kaabaa ijoolleen keessan miidhamaa jiru. Ilmoollee deessee biyyaa baatee shintibeetii namaa miicaa. Ilmoon si ilmoo namaatii gadi taate kadhattuu taate haa shamarran biyya alabaa mangistiidha qabu qabeenyas of harkaa yoo lafaa dhaban illee yoo baankiidhaa dhaban illee maallaqa borsaadhaa qabu damootitti jechuudha. Nama gargaarti haatas teessee gargaarsa jennaan dhuftee mana kootti gargaarti gargaarsa nama na sheekaa keessitti gargaarti ilmoon si achi daabboodha kadhatti. Macarashaa bakka nan gadde nan aare gaafa haati dawwaltu qabta wallaahi billaahi siin jedhe gaafa haati dawwaltu qaba uffata toffisu ilmootti sana booddee mucaan eessa oolte iyyuu beekanu barka gadi ba'anii na kadhatanii siin jedhama garaana nyaatte warabbal kaabaa wanni akkas garaana balleesse qiiminatti ta'e hin jiru achumaa nan dhufee shamarran biyya arabaa warri ilmoo biyyaa qabdan ilmoo keessan akkasitti jirtu ollaa gaafadha yoo maatii sirriitti qabuu hin dandeenye guddiftuutti kennaa jedheen itti galaan jedheeni biyya arabaa keessa deemanii shamarran biyya arabaa waa gargaaruu haraaman jedheeman. Haraama. Bachumaan. Sumusii tokko gaafataan jiran amma namni dhufe hin dhufinaan jiraana ergan biyya galee.